Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jirjalatti argamtan nagaan ko bakka irratti isin qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtan isiniin jechuun jaaladha. Nagaa guutuun qaba. Nagaan ani qabu isinillee akka qabdan abdii guutuun qaba. Egaa kabajamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jaalattanii na kabajanii chaayinaa kana waan hordoftaniif hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha. Warroonni chaayinaa ayyaantu asalaatti faarawaa taatan immoo sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'an gamanuma naffeerraa kooti. Egaa barumsa guyyaa guyyaan asirratti darbuu hordofaan isiniin jedha. Warroonni immoo jalqabdanii nafaana turtan dhugaan isiniin jedha guddaa galata onnee kootirraa qabdan. Kanan jedhu ol dhugaa yeroo hunda kanan isin galateeffadhu keessaa naamusa isin qabdan. Haamlee isin namatti hortan addaadha. Dhugaan isiniin jedha hedduu tokko eebbifamaa. Egaa namni waan gaarii dalagu waanuma gaariitti isa eeggata. Namni guddina namaa hawwu guddinumatti isa eeggata. Guddina jechuun koo maalidha? Kabajaa namaa qabaachuu jechuudha. Egaa kanaafuu kabajaadha. Cawaawwanii baay'ee ijoollee naamusa qabaattudha. Hordoftoonni chaayinaa ayyaantu asallaa. Dhugaa odoon isiniin galateeffatin isin bira darbuu hin danda'u. Isiniin jedha. Akkasuma immoo har'a barumsa bareedduu takka qabaddin isinii dhufeera. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Isiniin jedha. Yaada qabaattan immoo saanduqni koomentii kiyyaa sa'a 24 banaadha. Ani koomentii dubbisuu baay'een jaaladha. Yaada soo qabaattan. Akkasuma immoo qeeqallee warri qabaattanoo ta'e sodaa tokko malee welkaam isiniin jedheetoo jiran isiniin jedha. Ammas gaafii meeshaalee biyya keessa jiru warroonni qabaattanoo jiraattan keessanis bilbilli kiyya ni jira. Bilbilli kiyya kaayigaa yuutuubuma kanarra jira. Na dubbisuu dandeessu. Warri immoo yeroo qabdan barreessitanii na gaafachuu dandeessuun isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'a gaafiin gaafatamee tokko qabadhee kana keessan dhufeetoo jira. Inni kunis maaliin hoggaa jettanii kan akka algaalibsii, kan akka tiraasiiwwanii, gatii isaa wajjin bifoota isin barbaadan akkasuma immoo tokkoffaa fi lammaffaa kan jedhu sadarkaa isaa eeggatee asuma irratti argattu isiniin jechuun jaaladha. Obsaan viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadha. Egaa xiqqoo wanti rakkoon jiru obsaan haga dhumaa dhaggeeffachuun barumsa guutuu isaa dhabuu nama dhorka. Yeroo baay'ee deebiin eessatti argama? Dhumarratti argama. Gaafa irra buttanillee deebiin argattanii gaafa irraa baatanillee deebiin argattan jechuudha. Obsaan dhaggeeffadha. Irraa hin baradha jedhanii gaafa yaadanii hojiillee ta'ee rifoodhaa gurra keessa godhatanii dhaggeeffachuun baay'ee bayeessan jedha. Yaada kootidha kun. Egaa karaa kanaa hoggaan darbee kun algaalibsiiwwan guutee jira bifoonni barbaadan kana qofaa miti asuma keessatti argattan bifoota barbaadan illee jechuudha. Egaa waa tokkoon dubbachuu barbaada asirratti inni maalinni gaafa biyya arabaa jirru algaalibsiiwwan adda addaa arginu ni jira. Garuu haguma turaa deemtan biyya keessan keessa kan jiru sin hawwisiisa. Isuma dhugaan isin jedha. Ani gaafa dhufeellaa roormaanuma akkuma biyya arabaatti xafatanittan ansoolaa minaamina afaa isiniin jedha. Garuu amma haguman qilleensa biyya kootii fudhachaa deemu. Haguman hawaasa wajjin oolee bulu. Haguman hawaasa wajjin wantoota adda addaa sochii adda addaa keessa deemuun maalan argaa hawaa deemee anillee kana bitachuun hawaa deeme jechuudha. Egaa kan dirqamu of fakkaattee jiraachuun. Kanaafan isiniin jedha namoonni na gaafattanillee hoggaa jiraattan ta'e namoonni immoo fuuldurattillee gatii isaa baruu barbaadan ta'e bifoota barbaadan as keessatti sadarkaa qaba sadarkaa tokkoffaa lammaffaa ta'e as keessatti jira. As keessatti immoo yaadan isinii kennuu barbaadu jiraate taanan yeroo baay'ee birrii xiqqoodhaa jennee egaa sagalee dugda duuba kiyya jiru soorii xiqqoo ishii namootatu alaa dubbachaa jira. Na biraa miti jechuudha. Kanaafidha dhiifama isiniin jechuun jaaladha sagalee jiruu fi sadarkaa tokkoffaa bitachuun baay'ee baay'eessa jedhee yaada. Maaliif birrii wayii pooyintii wayii irraa haftu jennee yookaan birrii kuma takka ishii irraa nu haftu jennee wanta hin taane hoggaa binnee umurii isin qabu. Waan tokko gaafa binnu akka mana arabaatti miti cabee dhumee tarattaramee baasuun hin jiru nuti jechuudha. Akkuma biyyattiittu biyya mataa ishee of hin dandeenyedha jechuudha. Nuti gaadaa tokko miti jechuufan akkuma biyyattiitti waggaa dubbanne nama humni keenya bakka san gahuu hin dandeenyedha. Egaa sammuu isaan wajjin jiraannu isaan dhiifneet biyya keenyatti deebinee suuraa biyya keenyaa uffannee gaafa laallu gaafa tarattaramellee hodhisiisuudha. Gaafa wayii ta'ellee bootaa sanitti wayii bu'ellee akkuma amalaatitti miicinee irraa baafachuudha malee akka isaanii baasnee qayyaruun istooritti galchinee haarawa bituun hin danda'amu isiniin jechuufan.
gaafa dhugaa amma keessattuu meeshaaleen hoggaa cabe biyya keenya keessatti akka tizibtiitti maalan dubbadde meeshaa bareeduu yoo cabeeyyuu hin gatamu. Isuma dhugaan isiniin jedhaa jechuudha biyya keenya. Egaa akka kolfaatittillee akka hiyyummaa keenyattillee waan dubbadhu hin qaba. Maaliif haa ta'u biiffee keessa baay'een jaaladha jenna. Baay'ee bareeda bifatti jenna. In ol keenya jechuudha. In ol kaawwama. Isuma dhugaan isiniin jedha ni ol kaawwama biiffee keessatti meeshaaleen baay'ee. Egaa mata duree koo dhiisuufii miti. Meeshaalee hoggaa bittan kwaalitii kan ta'e gatiitti baasati bitaa. Bituun hoo isiniin oolle jechuufan kana dubbadde. Kanaafuyyuu of fakkaatetuma uummanni jiraata ijaateef warrumti biyya arabaatii galee shamarrumti keenya anuma fakkaatan biyya arabaatii galee meeshaan hoggaa cabu ol kaan danuutu jira. Ani kaa ganaa biiffee sin binnee hin beeku fuulduratti waan ta'u. Ani ganaa nama karmu hojii ariifateedha malee nama meeshaalee mana keessaa hin guuttanneedha. Waanuma ifa jiruun dubbadha kana ayyaantu asallaa wanti dhoksaa tokkoyyuu hin jiru siniin jechuufani. Amma kara meeshaa hoggaan deebi'ee waa'ee algaa libsii hoggaan dubbadde algaa libsiin tokkoffaanii 3,500dha kwaalitii kan ta'e. Wanni karara isintu filata yookaan bifa isintu filata jechuudha. 3,500dha wuddii mitiidhee tayyaadha. Akka wanti hundi wuddii ta'e dhugaan isiniin jedhaar shunkurtii takkittiidha namni bitee kiiloo takkitti bitee nyaachuu bakka dadhabeettidha jechuudha kan irra jirru kana fakkaata. Yoggaan immooyyuu kara isa sadarkaa lammaffaatti deebi'ee 3,000dha isiniin jechuu jaaladha. Kunillee baay'ee salphaadha garuu birrii 500 jecha lammaffaa filachuun an akka ayyaantu asallaa ittan isiniin jedha. Kuni filannoo keessanidha kan sadaffaallee yoo jiraate jechuudha. Ani yaadan kennadhe akkuma nama kamiyyuu jechuudha. Isinis immoo filannoo keessanidha bituun wuddii miti. Isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immooyyuu tiraasii hoggaan deebi'ee kara tiraasiitti hoggaan deebi'ee tiraasiiwwan haga barbaadanidha. Keessattuu majaliisiif akkasuma immoo kana algaa libsii wajjin lama bichaa gurgurama. Fakkeenyaaf 4 godhuu dandeessanii tiraasii amma fakkeenyaaf algaan gizee afamu 4 ta'e baay'ee bareeda algaa biyya keenyatti irratti. Dheeraadha amma fakkeenyaaf algaa dheeraan hojjisiifadha warri jettanii yaaddan argitanii jirtan hoggaa ta'e tiraasiin 2 bakkuma wayii hafti. Mana bareechuudhaaf garuu tiraasiin 4 baay'ee bareedadha. Akka information isinitti maatoo jira jechuudha. Bakka baay'eetti illee kanan argu akkasitti taa'eetoo jira baay'ee gaariidha odoo akkasitti filatame tiraasiin 2 wajjin gurgurama tiraasii 2 immoo itti hojjisiistanii baay'ee tokko gaariidha jedheetiin fudhadha jechuudha. Algaa libsiiwwan babbareedaa ta'e algaa keenyaaf keessattuu yeroo ayyaanaa faagoonee mana keenyallee bareeffachuuf jechuudha. Kana fakkaata kara tiraasii hoggaan deebi'ee keessattuu majalisiif 12 hojjisiifamuu danda'a. Sani ol every time gizee hundaayyuu jechuudha wanni jechuudhaaf haga 24 illee hojjisiifachuu danda'a. Yeroo barbaaddetti akka barbaaddetti qayyarachuuf jechuudha. Kanaadha inni sun maal inni tiraasiin wanni inni tiraasiin 12,425dha. 425 baay'ee salphaadha tiraasiiwwan jedhee tayyaadha. Anumti namni biyya keessa jiru guddii miti tayyaadha jechuudha isin hojjechaa kana hojjisiifachuudhaa fi inni immooyyuu kan 6 jechuudha 300dha. Egaa kan waraqata irratti barreeffadhee akka hin dogongorreedha yeroo baay'ee ni beektu hordoftoonni kun afaan turtanii ani meeshaalee akka hin dogongorre waraqata barreeffadhee tan waraqata irraa laalitan jechuudha kan isinitti maatoo jiru suuraadhaanis tiraasiiwwan kana fakkaata. Akkasuma immooyyuu algaa libsiiwwanis kana fakkaata kan feetan filattanii as keessaa bifa barbaadan hojjisiifachuu dandeessan naannoo jirtan keessatti baay'ee wuddii miti isiniin jechuufan. Kana fakkaata informationiin waa'ee wanni na gaafata yeroo darbe waa'ee ansoolaa isinii hojjedheen ture hamma immoo waa'ee algaa libsiitti yeroo baay'ee wantoonni nuti ittiin rakkannu algaa libsii ansoolaa maaloo kanaadha jechuudha kan shaanxaa keenya guutee gatii nu baasisiisu birriin kun baay'ee xiqqaadha. Koofartii tokkicha gizee fiddan meeqatti qarattan ippoortii keessatti yeroo baay'een isinitti maatoo jira. Biyya keessattuyyuu baay'ee salphaadha. Egaa kan sammuu keenya keessa maaltu jira yeroo baay'ee warri biyyaa waan nuun jedhan kwaalitiin argannuudhaan. Waa'ee wayyaatiin illee waa'ee kwaalitinnatii waa'ee caammatis qabadheen isinii dhufa. Namoonni baay'een ittiin rakkachaa jirtanii gaafis na gaafachaa jirtan jechuudha. Viidiyoo biraa tana isinii dhufa walitti isin jalaan makuu hagasitti isin viidiyoo kana erga laaltanii irraa barattaniin booda yaada keessan naa barreessuu hin dagatina. Warroonni immoo xalabachuuf keessattuyyuu ji'a lamaan booda
ka ayyaanaaf maatiidhaaf warri sapiraayizii godhuu barbaadan akkasuma immoo ijoollee baratan waggaa qabaattan warroota barataniif karaa mana barumsaa yookaan maatirraa deemanii karaa magaalaatti barataniif illee ni binna warri jettan waggaa jiraattan waggaan kana jedhu namoota hundaa badhaasa kennaa isiniin jechuufi miti an ayyaantu asallaa badhaasa akka malee kennaa jedhee nama sin gorsuu miti ani. Hookan bitaa nama sapiraayizii godhaa jedhee akkanuma nama jajjabeessu miti isin hunduma caaltu. Of gaafa taatanidha kan namaa taatan. Garuu haadha keessan, abbaa keessan, namoota isinitti aarsaa kafalee yeroo wayii waggaa sapiraayizii gootan rakkoon qabu. Viidiyoon koo guyyaarraa kana fakkaataa bakka itti nagaa ta'a baay'ee.